Akka booltan. Akka booltan. Nagaa jirtanii warri Jarman. Fayyumaami. Hunda dura Rabbii nagaa waliin deebise. Galanni haa ga'u. Yaadannoo hedduu walirraa qabna. Ati waggaa yeroo jalqabaaf as kan dhufe 2014 na fakkaata. Gaafas hedduun keessanii ni dhagama. Gaafas dura dhufu hedduun keessan yeroo isaan qurxummii raaftanii as geessanii dargaggeeyyii turtanii akkana walli dhiphattanii dhiisi dachi bal'attuu rabshaa ajaa'ibaa walaa turtan. Aaraa garuu gurguddatanii mana jaarrattanii naamusa ajaa'ibaatiin wal obsitanii sagantaa kana fakkaatu qopheessuu keessanii hedduu na boonsisan warri Jarman. Yeroo hedduu akkuma hin jirutti rakkoon biyya keenyaa dhufaaftee biyya namaa gaafa dhufu ambaasadara biyya keenyaati, ambaasadara uummata keenyaati. Wanni guddaan uummanni keenyas ta'e uummanni biyya kanaas irraa eegu biyya dhuftan kana keessatti barnootaan, hojiidhaan, bultiidhaan, hawaasummaadhaan gama maraan if dandeessanii yoo jiraattan biyyi isin qeebalte tunis bagan qeebaluu isaa kiyyatti hin gaabuu yetti jechuun biyyi tunis ummanni keessanis kabaadiyyatti hafe gaafa isin wayyooytanii isaan illee gargaartan gaafa tokkummaan keessan jabaate mul'atu isaan irraa dhalachuu keessaniif waan qaban guduunfaa hiikkatanii biyya kanatti isin erguu keessaniif hin gaafatan jechuun ni gaaftamire hin gaafuun hiikkansa waan biraatti miti waan dalayneet hin gaaffinu maal dalayne cunqursaa ni qoranne dhugaa qabnu ni baafanne tarsiimoo lafa kaayanne tarsiimoo san hojiitti hiine warra waan qixxaantii qabu akkuma duura angoorraa gadi buufne akkasuma goonanii keessa kitaaba kanaa hedduu isiniin himu isin dubbisaa gara fuuldura waliin mari'an kitaabni kun seenaa ani isin wajjin dalage waan biraan qabu waan dalayne keessatti Jarman keessatti waan dalayne Minisootatti waan dalayne Oromiyaatti waan dalayne biyya keessaa fi biyya baqattu waan dalayne tokkummaa dhugaa waan qabnu dhugaa waan qabsootan hin gaafinu jechuudha. Nutuman nu cabsan jenne ala way wajjaan teenye saba guddaa irraa dhalanne ummata guddaa irraa dhalanne keessatti bobbooyaa jiraachuun fala akka hin taane hubachuudhaan beekumsa qabnu muuxannoo biyyoota biraa qorannee yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama finne jechuudha. Har'a hoo Bukoota jaan darbe kana keessatti waa isu keessa dabalu. Gariin kaawwina galman geenye gariin kan eegariin nutti dhufu. Amma bakka irra jirurraa maalitti deemaa jirraa boqonnaa itti aanu kajaa'u xiqqoo isin tuquun barbaada. An dubbachuu eegalallaan baanatanii jiran, rirrifatanii jiran, akkam jechuu jiran. Waggaa lamaan dabre kana waggaa lamaan dabre eegalee dhaabee booda itti hasaasaatiin ture. Amma immoo itti iyyuun eegale. Itti iyyinee itti lallannee dhaga'uu baannaan iyyuutu illee dhufa jechuudha. Kana beekuu qaba namni. Mootummaa garagalchuuf deemanii mootummaa kuffisuu barbaadanii jiran. Lakki nun mootummaa kuffifni agarree jirra barbaachinaa ni nuti. We have done it. Yes. Kuffisuu barbaadan har'a gaafa muuxannoo qabnu dhiisi gaafa tiyoorii qofa qoranneeyyuu lafaan keenya agarsiifnee jirra. Nu har'a akeeka mootummaa kuffisuu jedhuun inni deemaa jiru. Mootummaan ofiiyyuu qufaa jirti dhiibbaa keenya barbaaddu. Wanni jechaa jirru mootummaan darreen lafa dhayaa jirtu kun akka nurratti humna lalla'u jirra. Akka nurratti humna. Mootummaa maqaa Oromoo baadhattee
mootummaa mataa nama qabattee Oromoo salphifte qaanessite kana nurratti akkan kufnee lallabaa jirra malee ofii rukutu jirti waan kuffisuu ajaarraa hin qabnu jechuudha. Ammoo we are asking for conversation. Waggaa lamaaf walakkaa erga dhaabee itti hasaasnee sossobnee biyya nagee buusa. Diinagdeen kufe maqaan keenya bade salphanne maqaa keessaniin jennee kadhannee dadhabne jechuudha. Amma akka uummanni dhaga'uu qabutti akka addunyaan dhaga'utti itti lallabaa jirra jechuudha. Yoo dhaga'an ifis biyyas baraa'uu danda'a. Garuu immoo dhaga'uu baatanii gurra isaanii buuboon soomse kanaan itti humna jennaan maqaa saba kanaa qabatanii ittiin kufuu xureessuu hin hayyannu. Biyya keenya ka abboonni keenya keessa rakkoo meeqatan waan biyya sanii taane bineensu hin taane arra bineensu keessaa beekuun salphisuu hin hayyannu jechuudha. We are asking for conversation. Lallabaa jirra, lallaba keenya dhaggeeffadha. Raftanii fireera qabdanii raftanii fireera qabdanii quufsanii quufa keessa dabartanii boqoysanii nurratti dhootanii xuriin jedhamu hin hayyamnu uumatan biraan nunaa Oromoo dhagaa. Ummatni keenya rakkoo har'a keessa jiru kana zamana Minilik argeen beeku, zamana Haile Sillaasee argeen beeku, zamana Mallasaatii zamana Darbuus argeen beeku. Rakkoo kana hunda obseet bornaas irraa'een kaleessa dargaggummaa akka isaan godhe, kaleessa boona akka isaan godhe, arraa bor wayyaamsoo jedhu itti hammaataa deema. Kana caalaa hin obsinu jechuudha. Sirraanii sirraa'uu baannaan immoo bakka bu'uuraa jechuudha dhugaatii qabu. ወራ አሁን እንደይነን አማርኛ ዳንጋባሱ በጁ ወርባል ቋንቋ ለማስሩ ልጆች እዚህ ላላችሁ እየተናገርኩ ያለው ምንድነው? አልሰሰትም አይቆጨኝም የሚለው የኛን ታሪክ አብረን የሰራነውን ታሪክ የነበረውን ጨቋኝና አፋኝ ስራን ለመለወጥ በሀገር ቤት ከቄሮ ጋር በውጭ ሀገር ከዲያስፖራው ማህበረሰብ ጋር የሰራነውን ታሪክ የነበረውን በደል እያየን ከማልቀስ ባለፈ አጥንተን ተመራምረን ተዘጋጅተን እቅድ አውጥተን በአነስተኛ መስዋዕትነት ታንክና ባንክ ይዘው ሲጎርሩ የነበሩትን ቦታ ሲያዙ ናው አሁን ባለው ሁኔታ መንግስት መገልበጥ ፈልገው ነው፣ መንግስት ለመጣል ፈልገው ነው ብለው እየተንበበበቁ ነው። አላማችን መንግስት መገልበጥ አይደለም። እኛ መንግስት ገልብጠን አሳይተን ሰልችቶናል። ኦኬ አላማችን ባለፉት ሁለት ዓመት ተኩል ስንወተውታቸው በጆሮቸው ስንመክራቸው ስለምንናቸው ስንማጸናቸው ፍራቻ ስለመሰላቸው ጆሮአቸውን ደፍነው ሀገርን ይዘው እየሄዱ ነው። እኛ እየወደቀ ያለ መንግስት ሀገርና ህዝብን ነው እንዳወድቅ ከወደቀ በራሱ ጊዜ ይዘት ሀገርን አፍርሶ በህዝባችን ስም እየነገረ የህዝባችን ስም ነው መቃብር እንዲገባ ላለመፍቀድ ነው እየተንቀሳቀስን ያለው ማለት ነው። ይህ ስለሆነ ለሀገራችን ህዝቦች ያለኝ መልእክት ኢትዮጵያ በታሪኳ ታይቶ የማይታወቅ አደጋ ውስጥ ነው ያለችው። የኢኮኖሚው ችግር፣ በየቦታው ያለው ጦርነት፣ የመንግስት መልመስመስ ሀገሪቷን ወደ ከፍተኛ አደጋ እያደረሰ ስላለ እያልኩ ያለውን እያለን ያለነው we need to wake up። ህዝባችንና ሀገራችን ወደማይመለሱበት ከፍተኛ አደጋ ከመግባታቸው በፊት ድምጻችንን ከፍ አድርገን እየለመንናቸው እየተማጸንን ያለን ከፈጠራችኋት ብልጽግና የምትባል ደሴት የኢትዮጵያን ህዝብና የኢትዮጵያን ሀገር የማይመስል ደሴት ውጡና የኢትዮጵያን ህዝብ ኑሮ ተመልከቱት። ህዝቡ ወጥቶ አርሶ መግባት አልቻለም። ልጁን ትምህርት ላይ መላክ አልቻለም።
ቤቱ ህፃናቱን መመገብ አልቻለም። ይህ ሁኔታ የሀገርን ቀጣይነት ለከፍተኛ አደጋ ያደረሰ ስለሆነ ሁሉም ተረባርቦ ወደ መለስ ያስፈልጋል። ለዚህ ትልቁ ድርሻ የመንግስት ሆኖ ሳለ መንግስት ግን አምራን ላይ ያሉት ሰዎች ግን ከቀን ወደ ቀን እየባሰባቸው ጥጋባቸው በአፍንጫቸው ሊወጣ ጫፍ ላይ የደረሰ ስለሆነ ያ ጥጋባቸው ወደ ማንመለስበት ኪሳራ ሀገራችንን ከማስገባቱ በፊት ተረባርበን ህዝባችንና ሀገራችንን ማዳን አለብን የሚል መልዕክት ነው ያለው። በስፋት የምንወያይበት ጉዳይ ይሆናል። ወደ ጀርመን ሀገር ራስ ወንዳስ ገኘን ያበቱ ዋሲ ወልገኙ አላና ቆፈጡሬ ኦሮሞን ተቆጣቴ ቀብሳው እንደንዴ ኦሮሞ ወልንደጌስ ሆገን ኦሮሞ ማን እንደው አላናላ we were facing collapse of self-esteem, collective self-esteem. Maal jaan turun bara sampai Oromo miliyon shantam tahe watak wad undan do munadika to ko deman Oromo loga shantam kapsa yo mampin sanji jirre lo wani berada bang jarro Oromo miliyon shantam ma umam bus wani jawa dan jira arro nanda kan yo nyu we change this river arro Fakido nang bawa bawa kaum mana kayaknya malam, tapi aku sangkam, kanamu sangkam, maka kayaknya angkor bawa maka kayaknya nyata juga dia tu. Malam ni jamaah juara orang biar muncul dando, orang biar muncul dando, orang hayu itu bang, beda itu bang. Wan jualan luar roja tu orang mula tu kau pindah amor lagi dah orang kayaknya isari all muncul dando. Kufat nisani, salbin nisani, darrin nisani, lastin nisani, ummata keenya maqaa nyaate hamilee nubuusaa jira jechuudha. Hamilee ummata keenya akkuma kaleessa Oromoon qabsoo hin danda'u dansan qabsoo agarsiifne qabsoo akka danda'u qabatamaa agarsiifnetti har'allee yoo sirraan baannan bakka isaanii kan bulchuu danda'u keenya agarsiifna jechuudha. Walii galna. Yaitu ke sabate hintu fata nunu nummata guddala nummata kabaja kamu nummata tokumma kamu nummata bekumsa kamu ummata namusa kamu namusa guddanne darajja guddanne kana namu bakka jirtan kan gawatu qabdan wanti obboda jahan kana biyya irratti ta'e maqaa keenya raawwatan badi salphi laagi Rabbiga, wari kalesa bari, mau ada ini, gari tiga sen kapan? Namnya kami sabban hala satu rahige, hati Dubai tinggalkan. Kanavi, buk bulu sini mereka tujuan itu. Jauh dalaman saja rasa rasa kayak gitu, buk bulu sini wali mereka. Laki wali sini datang kuseri itu, dia kagari bulcut jerah. Yo jangan gadi haba ini isin bulan wali hasa udah karena gak ada kopi. One man is in him. Oromonam de kabar. I know my people. Is in case akal mo tosor ham mare. Akka jaga bihu sila. So mana aku mo koso tosor in case ham mare nam. Anak kopaya amma immal allabni. Ubanda wa male kanen dubbani. Orannet, oannet, bilcheesinet, tarsiima baafnet, ummata keenya tokkoomsinet jijjiirama barbaachisaa ni kenna jechuudha. Kanaaf ummata Jarman hedduu galatoomaa hedduu laboonsitanii warri alatti seenuu dadhabdanii alatti hattan hedduu dhiifama isin gaafannaa yoo carraa argame meebii gara boodallee isin dubbisuu dandeenya. Galmi kun irra ilaalina gareen asii sun beekta garee ajaa'ibaati gareen Jarmani kun. Abdul sudah dia musuhnya yang wajah baru satu sar. Gare di sana pun imbo kasih orang bukunis, kawal di bukunis. Bisa jam sih, no. Torban tu pun banyak jual kan? Torban tu pun di, ya roh ayana kan kesat tu. Gal makan
fuudhanii akka waan sargii anaaf inni itti ta'etti galma sargii akkuma sargii ilaalla. But I'm proud of the team. We have a team. Team akkana magaalota 63 keessaa qabna. Dalagatti gad deebine malee addan facaane. Waa'ee tokkummaa Oromoo kan yaaddantaniif. Tokkummaan Oromoo barra. Oromoon barchirichaaroon hin gurguratu. Oromoon uummata jumlaati. Warri gandaaf gandarree deddeemtu dura jumla jirti. Nuti garuu waan saba keenya boonsa, waan biyya keenyaaf sabaaf sablammoota biyya saniitiif ta'u tokkummaa Oromoo cimsinee tokkummaa uummattoota biyya saniitis cimsinee gara fuulduraatti haga maqaa keenya, haga lakkoofsa keenya, haga gadaa, uummata gadaan guddaa, gadaan gabbina. Ummata Oromootirraa waan Oromoorraa eegamu, waan sabaaf sablammiin biyya keenyaatti uummanni addunyaa Oromoorraa eegatu qabatamaan agarsiisuudhaaf deenya deeggarsa nu gootaniif waamina nu isin goonee dhuftaniif hedduu galatoomaa mee yeroo tokko tiim Jarmanii farqanaadhaa